Jirtu hordoftoota maatii ibsooteef har'ammooti viidiyoo bareedaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheera. Innis akkamittiin yuutuubii keenya guddifachuu dandeenya isa jedhudha. Yeroo gabaabaa keessatti akkamittiin yuutuubii keenya guddifachuu dandeenya isa jedhamudha. Innis karaa salphaa ta'een isinittan agarsiisa jechuudha. Har'a gahaan isinitti agarsiisu. Har'a hanin isinitti agarsiisu jechuudha. Akkamittiin gaaffii tokko malee yuutuubii keenya guddifannaa isa jedhamudha. Akkuma jalqaba isin jedhe egaa viidiyoo keenya yookaan immoo yuutuubii keenya guddifachuu fi wantoota hedduutu jiru. Innis tokkoffaa viidiyoo keenya sheer gochuudhaan akkasumallee viidiyoo keenya taagii barreessu wantoota hedduu jira. Garuu immoo har'a innis har'a wal faana ilaallu jechuudha. Tiippii isa garmalee guddina yuutuubii tokkoo fi baay'ee barbaachisaa ta'edha. Innis feesbuukii wajjin walitti hidhuudha. Feesbuukii wajjin walitti hidhuu gaafan jedhu akkasuma liinkii keenya irratti barreessinee akka warra kaan irratti dhiisuu qofa miti. Amma tiiktookii irratti liinkiin keenya galee sanaa ta'e achi pilee batana yuutuubii yookaan immoo mallattoomti yuutuubii haqee irra taa'e yoo namni cuqaasee gale malee hin galu. Kun immoo akka tiiktookii gaafa iskrool godhu jechuudha. Qofiisaa akka tiiktookii kan jalqabudha qofiisaa jechuudha. Yeroo kana viyuunii nuti waan irratti argannu feesbuukii irratti argannu daayirektii gaaffii tokko malee boochaa horiisaas viyuunsaas daayirektii gaaffii tokko malee yuutuubii keenya wajjin konneektii walitti ta'a jechuun kan feesbuukii irratti ilaalame kallattumaan dhufee yuutuubii keenya irratti nuu galmaa'a jechuudha. Egaa wanta kana kanaan dura wanta akkasii kun hojjetamee ture. Peejii irratti hojjetama. Peejii dirqama feesbuuk peejii tokko isin barbaachisa. Deebamee immoo cufameera. Yeroo gabaabaatti cufame. Ammas kun yeroo gabaabaaf banameera. Yeroo gabaabaa booddees hin cufama jedhamee yaadama. Ani wanta kana yaaleera. Faayidaa guddaa qaba jechuudha. Har'a akkamittiin banama isa jedhu wal faana ilaalla jechuudha. Hamma dhuma viidiyoo kanaatti na waliin tura. Gara qophii keenyaatti hin ceena. Wanta kana jalqabuudhaaf feesbuuk peejiitu nu barbaachisa. Feesbuuk peejii namoota hin beeknee fi akkaataa itti banamu wal wajjin ilaalla jechuudha. Moobaayilii irratti akka inni itti banamu wal wajjin ilaalla. Kana akkasumas akkamitti gara deeskitooppii mooddiitti akkamitti jijjiirranna isa jedhamus moobaayilii irratti ilaalle sana ta'e achi warri moobaayilii yookaan immoo androidiitti fayyadamtanis kompiitaratti fayyadamtanis salphaatti wal faana barachuu dandeenya jechuudha. Gara isaatti nan ceessa. Erga moobaayilii irratti immoo jalqaba laayitii galla. Erga laayitii galle niis fiidii akkasii erga nuu fidee booddee jechuudha. Bakkee kana kunoo sarar sadii jirti. Bakkee kana jechaadha. Bakkee Roober Fediimaatiin irra isinii kaa'e jechuudha. Ishee ekiliik goonaa jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtanii kan hunda isaa keessaas bakkee peejiitti filannaa jechuudha. Saniin booddee peejii irratti kiliik goona. Saniin booddee as kana irratti kun kiriitan jira. Jechuun hundeessii kan jedhamudha. Ishee kiriit goona jechuudha. Saniin booddee gajjallaatti akkuma argaa jirtan kana geet staarted kan jira. Geet staarted jenna. Sanaa jechi maqaa peejichaa asitti barreessina. Sanaa jechi next jenna jechuudha. Dhiifama. Next jenna jechuudha. Saniiti jechi kaatagorii akkamii irratti bantu wanticha wanta akka kamii ilaalcheeti isa jedhudha. Inni immoo personal biiroo jedha. Product or service, aartii, muuziishin wanta akkasii jedha. Fakkeenyaan aartiin filadha jechuudha. Yookaan immoo ni barbaade barreessuu danda'a jechuudha. Sanaati jechi next jedha. Akkasitti dabarsee nu deebisa jechuudha. Gara weebsaayitii keessanii barreessaa jedha. Weebsaayitii yoo hin qabdan ta'e yoo qabdu ta'e barreessuu dandeessu. Hin qabdan taanaan next jettanii isa bira darbuu dandeessu jechuudha.
yookaan immoo skip jechamuu dandeenya. Skip jettanii haala kanaan dabartu jechuudha. Saniin booddee immeejii garaagaraa immeejii yookaan piroofaayil immeejii keessan akkasumallee baanerii feesbuukii irra akkasuma yookaan immoo baakgiraawundii sama jedhamudha. Baanerii yookaan ibsituu peejii keessanii as kanatti galchaa jira. Saniin booddee gaafii tokko malee deen bakkee jedhu kana deenettanii kilik gootanii kiriit gootuu jechuudha. Haala kanaan kiriit gootuu jechuudha. Gara kompiitaraatti deebi'u. Egaa akkuma argitanidha amma hundi keenyi yoo sirreeffannee irra ta'e gara qophii keenyaatti akkamittiin hojjetachuu dandeenya isa jedhamutti wal faana ceena jechuudha. Egaa wanticha hojjechuudhaaf biroozerii qabnu keessa hin seenna. Sanaa ta'echi sarchi baarii irratti jechuudha fapp.us jenna. Erga akkanaatti nuu fidee jechuudha. Gaafii tokko malee ishii jalqabarra jirtu fb.app.us han jettu jirti. Ishii jalqabarra jirtu irratti kilik goona jechuudha. Saniin booddee akkuma argaa jirtanii haala kanaan nuu fida. Warra kana hundumaan isaanii warri kun sooshaal miidiyaa bebbeekamoodha jechuudha. Addunyaa irratti kan namni baay'inaan itti fayyadamu warreen kana jechaadha. Yuutuubii, Instaagiraamii, Tiwiitarii, Pineeterest, Viimiyoo hedduutu jiru wanta kana jechuudha. Nuti immoo hunda isaanii keessaati yuutuubii ishee jettu kana kilik goonee filannaa jechuudha. Erga filannee saniin booddee haala kanaan erga nuu fidee booddee gadi deebinee gadi dhufnee add app to your page ishee jettu irratti kilik goona jechuudha. Ishee kan add app to your page ishee jettu irratti kilik goona. Sanaatii achi wanti nuu fiduu tokko qaba. Sanaatii achi wanticha guunna jechuudha. Kun Facebook page bakkee jettuwan. Facebook page san jettu jirti. As kan immoo add page tab cancel jedhu jira. Isa hunda isaan dhiisne Facebook page ishee jettu irratti kilik goonaa jechuudha. Sanaatii achi peejiin ani kiriit go'ee kunooti bakkee kanatti innaa dhufaa jechuudhaan peejiin kiriit go'eeru feesbuukii korra hin jiru hoo an jettu kanadha jechuudha. Sanaatii achi ishee selleekti godhadheen ergan selleekti godhee booddee add page tabs isheettu irratti kilikan godhaa jechuudha. Haala kanaan turtii booddee sekoondii 5 lakkaa'ee booddee haala kanaan isinii fidaa jechaadha. Haala kanaan erga fidee gaafa beeksisni warreen akkanaa waatsaappii irratti banattuu minaamin jedhee gaafachaa jira. Peejii keessan yookaan feesbuuk peejii keessan waatsaappiitti konneekti godhaa jedha. Isa akkasii isaati bira darba. Kilik gootanii liik gootanii bira dabartu. Egaa asitti ancheek gochuu qabdan moora hin jettu kana seentu. Moora hin jettu seettanii yuutuubiin akka dhufeeru ilaaltu. Yuutuubiin dhufeera kunooti. Dura gaafa bantanii otoo ilaaltanii hin dhufu. Yuutuuban jedhu dhufeera. Sanaatii achi erga yuutuub isheen jettu dhuftee kuni booddee jechuudha. Isheema kanarratti yuutuub ishee jettu irratti amma piroosesii jalqabeera jechuudha. Konneekti walitti gochuuf piroosesii jalqabeera jechuudha. Sanaatii achi yuutuub ishee jettu irratti kilik gootu jechuudha. Xinnoo turtii booddee egaa seetingii nuu fida jechuudha. Akkuma argaa jirtanii seetingoota kana nuu fideera. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Seetingoota kana nuu fideera. As keessaatiin nuti an sirreessuu qabnu asitti sirriitti of eeguu qabna. Wanta sirreessinu hunduma kallattumaan sirriitti beekuu qabna. Sirriitti na hordofuu qabdu. As kanatti an nuti guutuu qabnu tokkoffaa bakkee kana chaayinaal ID ishee kana jechuudha. Hin guunna ishee kana chaayinaal ID hin jettu. Saniin booddee chaayinaal ID keenya immooti argachuu eessaati arganna isa jedhamuuf gara yuutuub peejii keenyatti hin deemina. Warra androidii irratti na hordofaa jirtaniifis nan isinitti agarsiisa. Kanaatii achi
chaanaalii keenya profaayilii chaanaalii keenya jala hin seenna. Sanaati achi yuur chaanaal isheettu irratti kilik goone yuur chaanaal ishee jettu irratti kilik goone liinkii yuutuubii keenya as kanaati argannaa jechuudha. Kun ishee kana erga arganne kana koppi goona. Namoota Android yookaan immoo silkii irratti fayyadamtaniif wal faana ilaalle deebina. Android irraa yookaan immoo moobaayilii keenya irraa immoo liinkii yuutuubii keenya eessaatii arganna isa jedhamuuf jalqaba yuutuubii seenna. yuutuubiin erga nuu fidee booddee wal wajjin ilaalla. Erga haala kanaan nuu fidee jechuudha yuutuubii jala profaayilii keenya jala hin galaa jechaadha. Bakki profaayilii namoonni inni diingata addana jirti. Profaayilii keenyatti buuna. Sanaati achi yuur chaanaal ishee jettu irratti kilik goona. Saniin booddee erga akkasitti fide bakkee kanaati tuqa sadiin jirti irra keessa kana jechaadha. Ishee irratti kilik goona. Saniin booddee sheeran jedhu kana akkuma argaa jirtanii sheeran jettu jirti as kana ishee irratti kilik goonaa jechuudha. Saniin booddee safara kana kunooti koppii liingan jedhu jira. Koppii liingi jennee akka haala kanaan fudhannaa jechuudha. Gara kompiitaraatti deemna. Sanaati achi erga akkasitti koppii goonee jechuudha. Erga koppii goonee hundi keenyi humni chaayinaal ID ishee bakkee jettu ishee silaa irratti peesti goonaa jechuudha. Erga peesti goonee amma kuni wanta amma peesti goonee kuni liinkii yuutuubii keenyaadha malee jechuun kan namoonni ittiin kilik godhanii yuutuub chaanaalii keenya jala galanii malee ID yuutuubii keenya han addatti baafamee jirtu. ID yuutuubii keenya bakkee kanaa jechuudha. UC ishee jettuuti achi islaashii kanaa booddee jechuudha. Sanaati achi ishee kana hamma islaashitti dabalsine balleessinaa jechuudha haala kanaan. Haala kana ID keenya erga guunnee sanaati achi autoplay kan jettu jirti as kana autoplay kan jettu jirti ishee yes goona. As kanaas load more videos kan jettu jirti ishees yes goona jechuudha. Sanaati achi save setting jennee haala kanaan save setting jennee baanaa jechuudha. Sanaan ittiin booddee kun akkuma argaa jirtanii viidiyoon ani yuutuubii koo irratti gadhiise haala kanaan naa fida jechuudha. Gaaffii tokko malee hunda isaa naa fideera kun akkuma argaa jirtan jechuudha. Viidiyoon ani yuutuubii koo irratti gadhiise hunda isaa naa fideera. Haaluma kanaan asitti kilik godhanii yoo bananii gaaffii tokko malee yuutuubii koo irratti innaa lakkaa jechaadha. Yuutuubii koo irratti kallattumaan ilaalamaa jira jechaadha. Karaa feesbuukii yuutuubii koo irratti ilaalamaa jira jechuudha. Kuni tiippii yeroo gabaabaaf banamedha. Egaa namoonni kan hin dhageenye waan jiraachuu danda'aniif adaraan isin jedha. Laayikii gochuu akka hin daganne ishee yoo dagattan laayikii gochuu akka hin daganne ammas viidiyoo haaraan amma walitti deebinutti nagayaan naa turaa isiniin jedha. Galatooma guddaa galatooma.